Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akkam jirtu hordoftoota fi kabajamtoota keenya. Nagaa jirtu bakka jiraattan. Akkuma agartan kana anamma dalagaa irraa dhufuu jira. Huccuu kana ganama miicee lattafee dalagaa biraa deeme. Dalagaa irra oolee yeroo nan deebi'utti hajjiin immoo huccuun ganama alatti bal'isee biraa deeme sana akkuma jirutti guuree algarratti naafee biraa deeme. Mee kun isinin ajaa'ibu an akkasitti dalagaa ambarra oolee yeroo nan galutti dalagaan manaallee san 10 ta'ee na eeggata. Kanaafuu mee amma badii ana qabamoo ajjii qaba. Huccuun ani miicee biraa deeme dachaasuullee dadhabee akkas godhee yeroo biraa deemu mee isin maaltu isinitti dhagaamamee akka nama tokkotti. Mee dhugaa dubbadhaa mee jaarsuma kiyyata akka namoo namni hundumtuu akkanumatti waliin jiraata. Isinummaa murteessaa mee. Yoo nani badii qabaadhe isitu badii qaba yaa. Yoo ajjiin badii qabaate ajjiin badii qaba yaa'ame. Amma yoo dhugaa dubbanne yoo huccuu kana dachaasee labatti ol galche harkatirraa cabamoo indu'amoo maaluma ta'ame. Mee keessattuu warri shamarranii jaarsuma kiyyata akka namoo kan keessan hundumtuu akkanumame koomentii keessan hin barbaada. Anama dhugaadhaan na salacha'ee jira. Dhiisuufis dhirsa qofa lakkaa'uun faayidaa naaf hin qabu jedheen obseetuma jiraachuu jira. Mee nama kiyya kun rakkate kun ni jiraa laata? Yoo jiraate karaa keessaatiin koomentii naa barreessa. Amma immoo uffata kana dachaasee biffeetti ol galchuun dirqama kiyya. Warri dhirsa keessan akkuma dhirsa kiyyaa isinitti dabalee rabbiin waan dadhaben qabuuti rabbi isiniif qajeelcha. Salaataa du'aayii kadhadhaa. Salaata keessan salaataa du'aayii godhadhaa. Rabbi waan hundaa danda'aadha. Hordoftoota kiyyaa anama dhugaa dubbachuuf jireenya biyya arabaa kana jibbee jira. Rabbiin akka nagaan biyya keenyatti akka nu hundaa galchu du'aayii nu godhaame. Oi carraa kiyyaa. Ani carruma akkamiin dhaladhe laata yaa Rabbii. Kana gurbaa itti manillee hin galleefi yaa Rabbii nama akkamiin natti qabde laata. Maalumaan balleessa laa yaa Rabbii kan nama akkana natti qabde. Mataana dhukkubsee ganamaa galgala. Inuma galaa miti manuma kanatti gala yoo galesse garuu mana biraan qabu. Yoo galessa sama gala. Garuu yoo qabaatellee maaltu beeka dhiirri biyya kanaa namansiistu. Kanaafuu waan tokko gochuu hin danda'u. Rabbummaan naaf adaaf isinillee du'aayii naa godhaa. Akka jaarsi koo karaa nagaatti naaf deebi'u du'aayii naa godhaa. Kunoo kan inni amma jedhanollee ajjiin dhufaa jiraate. السلام عليكم. وعليكم السلام. كم يفتي؟ جرين يا ما تجرا. مالتا؟ مالي ما أجي رقم ما أجي أنا ميجي على في بيت أدمو دولا بتر قلت شو ده لا رجع أسمع على قلتي أسمع إن دجاجة جدي ولا جو
namni wayii naata waleeti anuma wannaa jiru dhufteetu sila dachaasuu barbaada beek kala adii maala si gargaaramu. Hajii rabbii jedhiiti yoo dachaasee ol galchite dhiirummaa dhuma keessirraa bu'amoo maaluma taatame moo harka keessirraa citame yoo dachaasee ol galchite ani hojii arabaa akkatti hojjechaa walii dadhabaa dhufe maaluma qabame yoo dachaasee ol galchite. Tama ammas hin jedhee nama naata walee naan deemee sin jechuun jiraan maalisa kataas amma si gargaaraa sin jedhe baroonni biraan jiru karaa dachaasee inni biraan jiru. Kanuma si aarsaare huccuu haga tanallee dachaasuuf wargi taasaa ooltaa. Kan mana rabaatti hojjechaa walii dhufurra jii ati siiroo akkas goote xiqqoodhumallee naaf hin yaaddu. Lasii yaada dhugaa maa kun muguu itti baasaa jiru agaa dhufu muguu ittiin baasuu jirteetu maal maa kanuma aartaare dhugaa rabbi. Dacha caarii kun nama naarsu bar. Ani immoo dachaasutti man jira. Eedama dachaasu adii maa rakkoon qabu kun nama naarsu anu si gargaaree dachaasa. Abshiir uumaa rakkoon qabu sin jedhe yaadti biyya na aartee dhugaa. Are maaf naa hojii dachi. Maal wara ati kan naa yaadne mee eenyuma naa yaadame. Maal waraabaatti reema William waraabbii gaa dhugaa rabbi. Kun waraabbii gahee jennaan na waraabartamoo firaankii jechuuf kunoo kaameraan istaandee kunoo dhaabbachuu jira. Hojjaadhuma kee uummatatti agarsiisaa jira. Waan akkana uummata agarsiifta. Mee kun waan aniifatti xumurru uummatuma wanni gahee maaltu jira wanni akkana. Moo uummanni akkana arrabsuu barbaaddeeti moo maali jaaltu? Akka si arrabsuu barbaadee miti. Tamammaa yaadee. Hojiidhuma kee akkuma ammumatti na gargaartu ammumatti na yaaddu uummatatti mul'isuu jira. Ta'ullee kan osoo atuu mee manumatti osoo atummaan na gosti hin gahu uummanni duraa arrabaan nara gadi hin taa'u. Mee ati moo yoo akkanatti hajjii waan akkanaa nara dalage jettee miidiyaa guyyaa hunda na himtu. Mee naa yaaddu xiqqoo malee dhugaa rabbi. Arraba uummanni akkanaa arrabsu kun sitti tolaa jechuudha kalaas. Dhugaa rabbi ati kalaas naa yaaddu jechuudha dhugaa. Ani siif hin yaadas tu naaf hin yaadne malee. Laa osoo naa yaaddee mee akkamitti mee ammuma tana bahee nama bira. Bareechii dachaasi. Bareechii dachaasa. Mee akkasuma uummata inni himta dhugaa rabbi. Hin qaafatu xiqqoo malee haram aleeshaa. Hordoftoota kiyyaa caaltuu mee hagarumatti gara miidiyaa na baastee isiniin na himattee jechuudha. Angaruu huccuu isiin gara miicee deemte. Waan biraa gochuuf osoo hin taane osoo dachaasuuf asirra guuree algarra guuree namni wayii naata wallaani biraa tare haga an deebi'u ammoo isiin dhuftee jirti. Dhuftee dachaasuu jirti jechuudha. Kanaafuu ambadii takkaan qabu. Hindiin silaa osoo isiin daftee dhufuu baatte arma dachaasaa ture jechuudha. Kanaafuu akkana arrabsin hadaraa keessan asuma isiin dhaamadha jechuudha. Itti naa hiikaa kan arrabsin. Akkamitti arrabsine akkamitti si arrabsuu didume. Baruuri si arrabsuu qabu. Maal balleessan hin arrabsan dhugaa? Maal balleessa? Maali uffata sirratti guurtee baqattee deemuun kee hoo? Wayii deemee wayii achina fere achini namni bar haajaa fidadhee dhufee hin jedhee biroo amma caaltuun hin galtii ishiinuu galtee dachaaftee jirtii yoona kana wajjin xumurameera manaas jetteetu dhufte malee ati galeen dachaasaa jettee dhufne jaarma. Dhugaa beeleelle. Beeleelle kamii haadhumallee nyaata nuu godhime. Maaliif nama kolfisiisa? Anaa akkanatti jechuun dhugaa silaasii maa godhaa har'a nafaan dhufee jirtu xiqqoo natti tolle kanumaaf malee silaa dhugaa akkasiin goone inni godha. Mee ta'e mi'a dhanuu godhi. La'an akkasiin jedhu kanaan hin xumura deemu. Kanaan amma xumura ka'ee deemu. Lakkanatti xumuraa akkuma hin jimmalee kanatti xumura deemiti nuu godhime. Kalas aadaa akkana bulla. Misharam yaji. Misharam. Harama miti. Leesh haram. Otoo beelofnee buluu haramaa miti. Ati nyaattii dhuftee midhaan beeleera kana ani bulee simaatu harsaati. Rakkoon qabu. Ani kanin siin jawaadde. Osoo nan hin jirre akkamitti jiraatanii? Osoo ati hin jiraanne. Akkuma rabbi na jiraachisee jiraadha kama. Rabbi kana beekas na qabee. Dhugaa fi
dhugaa kee. Sirriitti jechaa sun jirtu alti. Maatu bedanii maatu bedanii. Aga beekuuta shaa sampuuta maal bira dhuftu. Dhugaa dhadhaa. Kanas dadhabdee? Dadhabdee? Dachaa. Yoo badee dachaa. Tiraasii godha gamaa godha. Kunoo tiraasiin jira. Deesh uffata tiraasii godhe. Biyyiin akka. Akkuma argitu kana. Anillee beelaa jira kan inni nyaata nu godhu. Dhiigti sagal bultii Oromoon ogummaa dhiigti sagal bultiidha kanaaf warramee mitakitti mallee buluu dadhabna. Jettee ishimee bullee ilaallaka. Laajji anaa fi mitillee anillee bakka dalagaatii nyaadhee dhufe hatummaan akkamitti bultame. Naa yaadde. Ayyaasumaa fi yaada akkamitti siif hin yaadu. Naa yaannaan kaatee manaa gosa namni namaa yaada ka'ee nama godha malee. Afaaniin taa'ee waan bira nama hin jiru. Ajjeeri baay'ee dadhabee jira kaadha. Kun atillee hojii manatti na eegdee yeroon hojii alaa xumuradhee dhufu. Yaa yaadi kaajii xiqqoo. Namni akkasii yaadu jira dhugaa rabbi addunyaa. Akkamitti naa yaaddame ati? Akkamitti si yaadne? Ati naa yaadde jechuudha. Atama viidiyoo waraabu jirtu kana gadhiisu jedhamu. Eeka. Dhugaa bu. Dhugaa. Eebi yaantu margi. Sira mana keessan waa sun gadi ni. Umana akkoo qabu. Uummanni keenya maatii keenya waan ta'aniif umana akkoo. Maatii keenya illee ta'anii jechuun yeroo biraatiif kaachuudhaaf moo yuutuub irra gadhiisu. Gadhiisuuf. Waan akkasii maal ta'a? Waan akkanaa gadhiisan uummanni na raasa. Duraa uummanni arrabaan. Saan rabsan kotoo akkasiin arrabsanii barbaadde waan hundumaa gootee na eegda. Maal hojii kana na jibbiisalee hojjechuun nyaata. Hojjechuun jaalatu akkamitti jireenya barbaadde? Rabbi jaalatu naa kenneera. Dhugaamu. Caaltuun akka tasaa yookiin guyyaa tokko si biraa dhabamuu dandeessi. Namni dhukkubsachuu danda'a. Namni bakka tokko wal biraa deemuu danda'a. Waan hunda baruun sirriidha achi. Na biraallee deemti bakka jirtu sirrii na yaadda. Jaruu achi nuti ijoolleen miti kanaan booda ijoolleen horachuu barbaanna. Ati nama of danda'uudha. Ati immoo nama ijoollee keeyyuu deebisee gorsuudha. Ani si gorsuu miti. Ati immoo nama biraayyuu nama gorsuudha. Akkasi malee achi akkasitti ciisanii dadhabe jechuun hin ta'u. Of danda'iiti jiraadha. Amma yoomitti harka namaa eeganii jiraata. Ati nama reeti jaallatee waan na biraati. Ka jaartii keessi yoon ta'es. Inshaallah dalagaan bareedin dhufa. Dalagaa akka dhufuutu waa'ee godhe. Dalagaan bareedin yoo dhufes akkasuma dadhabe yoo jettu hojjechuu hin dandeessu. Yookaan rabbi riskii gabbabsuu danda'amaatu beekama ta'ee nyaatu. Rabbi gubbaadhaan birri gasii roobsa moo akkam akka bokkaa. Birriin hojjetu malee hin dhufu. Kana beekajji. Hojii rabbi keessa. Nama hojjeteetu kan jijjiiramuu danda'u malee hargarra ciisee dadhabe jecha birriin hin dhufu. Hojii rabbi maaltu beeka? Hojii rabbi keessa hin galeen kaas. Rabbi yookaan. Hojii rabbi homtuu hin beeku. Hojii rabbi homtuu hin beeku. Garuu yoo hojjette siif kenna rabbiin. Garuu ciistee dadhabee akkas ta'e yoo jette eessaa dhufame? Barree rukkuteetu sii kenna moo rabbi akkam nyaaf hin galle. Hojii rabbi keessa rabbi yookaan anumaa karaa deemu kana yookaan diyaamandii yookaan waan wayii lafaan hawaasa danda'a. Akkatti yaadiin hojjifamee si yaadame. Amma akkama beeku lamoo.
Sitti meera ka inni hojjedhu. Hordoftoota kee akkuma agartan kana caattuu nyaata naa godhuutitti. Waan beeranna jira. Nyaata naa godhuutti kun akkanumatti. Dhugaa viidiyoon gadhiifamu. Kan gadhiifamu. Abadan gadhiifamu viidiyoo. Abadan gadhiifamu. Taayoo mana naa raabsa yaadda. Saa raabsan kaa. Adaa akka yeroo mana naa raabsu sittiin tula. Natti tola. Yoo ati waan bareeda hojjette isin arrabsani. Waan badaa maal hojjetame waan badaa kun amma waan mana keessaa miidiyaa baasuun sirriidha. Akkanan isin baasne akka miidiyaatti isin baasne ati hojjedhu. Huccuu ammee. Gargaarii. Huccuu akkuma si jammar dalagaadhiidhaan maka duuba. Huccuu dachaa dalagaa dubartii. Kan dhiiraa fi kan hojiin kan dhiiraa fi dubartii hin jedhu. Si jammar osoo dachaa si hin baballeessa malee si dhaan dachaa doolaba keessa seera akka inni. Hojiin dhiiraa fi dubara hin jedhu. Wal gargaaranii hojjechuu walii yaaduudha malee dhiiraa fi dubara hin jedhamu. Kanaafuu kalaas anaas guyyaa biraa guyyaati miicee deemti. Kalaas guyyaa biraatiif kan adda addaa. Akkuma eegaltiin xumurii. Hangeessite ofii nyaallee nama fi jedhu. Hayi kan xumurii keenya beerana jiru gaarii kan xumurii keenya waan nyaatamu jedhu. Kalau marah pun kamu lanjut. Ada juga Rabbi aji wan berbada godhuti ani garuu viidiyoo kana gadi dhiisa. Waan hordoftaniif kabajamaa ulfaadhaa baay'ee isin jaalanna galatooma. Galatooma ulfaadhaa hanga viidiyoo biraatiin walitti deebinutti nagaan nu tura.